Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kan biyya keessa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaan kiyya magaalaa Ameerikaa magaalaa Siyaatilirraa gammachuu jedhama. Wal barnootaaf mee garuma isaatti isin dabarsa. Gammachuu daawwattoota keenyaa mee wal baradhu. Galatoommaa mina dubbisuu keetiif maqaan kiyya gammachuu jedhama. Biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatilin jiraadha. Hayyee gammachuu mee haala biyyattii teenya keessatti gaggeeffamaa jirurraa qabxiilee tokko lama irratti wal mari'annaa. Gaafiin siif qabu gaafiin koo kan jalqabaa. Mee himata Jawaar Mohaammed irratti shirri qindaa'ee irratti deemaa jiru kana mee ati akkamitti ibsite? Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa kuni baroota dhiyoo asitti yookaan ji'oota muraasaan asitti jechuudha. Egaa qabsoo karaa nagayaatiin injifatamee ummanni bakka adda addaatiin itti ka'e booda waltajjii adda addaati irratti deeggarsa ummanni Jawaariif qabu eega bakka adda addaatti agarsiisee booda aarii irraa kan ka'e yookaan immoo muddama irraa kan ka'e filannoo dhufu irratti akka mo'amu waan ifatti beekeef jecha Jawaar Mohaammed shira adda addaatiin fuudhee mana hidhaa galchee jira. Ajjechaan artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti gaggeeffame seetaappii Jawaar fa'aa fi hayyoota Oromoo hedduu mana hidhatti guuruudhaaf lafa kaa'ate. Waan kana duuba hidhumarraa kaanee yoo ilaallu taate ajandaa ilmaan nafxanyaatu jira. Jawaar nuuf haa hidhamu, Jawaar nuuf haa ajjeefamu, nuuf haa fannifamu jechaa turani. Sanirraa kan ka'e gaafii isaanii deebisuudhaaf Jawaar fuudhanii mana hidhaa kaa'an jechuudha. Jawaar badii takkallee qabaatee miti. Jawaar badii takkallee akka hin qabne mana murtii qofa osoo hin taane uummata Oromoo qofa osoo hin taane warrumti siyaasaaf jedhanii fuudhanii Jawaar mana hidhaa kaa'an Abiyyi faan Shimallis faan warri bilisiginnaa yookaan immoo viidiyoon duraanii hundinuu ni beekti jechuudha. Jawaar yakkamaa miti mootummaa addunyaa hundatu beeka jechuudha. Jawaar odoo yakkamaa ta'e seenatoroonni Ameerikaa yeroo dabre waan isaatirratti xalayaa barreessanii galchan beekamoon gugurdoon dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran falmanii fi akkasittiin dubbatan jechuudha. Jawaar nama haqaati. Jawaar jechuun nama yakkaa miti. Waanuma tokko ilma namaati irratti miti. Bineensa irratti nama yaadne jechuudha. Cubbuu tokkollee hin qabu. Shiraan mana hidhaa kaayame Jawaarii. Waan kana natti fakkaata gabaabinaan yoon ibsee Mohaammed. Sirriidha. Amma guyyaa har'aa yookaanis boru keessa jechuun ajjechaadhaaf yookaan mana hidhaa keessatti waggaa dheeraadhaaf akka hidhamu waan jiru odeeffannoon tokko gama keessaatiin yookaanis akkuma dhaabbolee siyaasaa Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohaammed irratti wanni gaggeeffamu deemu wanni ifate tokko hin jiru garuu umrii guutuu haa hidhamanii yookaan haa ajjeefamanii waan jaamuutu haasoomaa jira. Dubbiin tun hangam takka dhugaadhaa odeeffannoo akkanaa tana dhageessee jirta. Jalqabumarraa ka'ee Jawaar gaafa biyyatti galurraa ka'ee ani ummata kiyyaa fi rabbi tokkichaan abdadhaa jedheetu biyyatti gale. Mootummaan Itoophiyaa baroota dhufaaf dabra ummata Oromoo hayyoota Oromoo nyaachaa turte. Beektota Oromoo akka Hayilee Fidaa hunda isaanii maqaa dha'ee kan hin fixuu hin dandeenye nyaataa turte. Gootowwan Oromoo qeerroowwan biyyaa baroota dhufaaf dabraaf nyaataa turte. Waggoota 150 dabraniif Oromoon kana laalaa kana keessuma dabre jechuudha. Mataa Oromoo kan ta'an fixaa haala bifa itti turaniitu jira jechuudha. Oromoo baay'ina isaanii yeroo adda addaatti xiqqeessaa turan jechuudha. Minilik yoo fudhatte Oromoo walakkaadhaan xiqqeesse. Baroota Minilik Oromoo fixaa ture san keessatti Oromoo miliyoona 10 ture. Miliyoona 10 keessaa miliyoona 5tti kan deebise Minilik jechuudha. Erga siyaasittis gantoota akka goobana dacee fayyadamuudhaan Oromoo baroota adda addaatti walumaa waliin cabsaa kaanis rashanaa fixaa turan mootonni dhufaa dabran jechuudha. Marsaa nuti dabraa turte beektaa Oromoon akkuma Hacaaluu Hundeessaa je biyya Itoophiyaa tana keessatti waan hin ta'in hin qabu. Jawaaris akkuma irra deddeebi'aa ture. Waan ilmi namaa ta'u hunda ta'e jechuudha Oromoon. Haa ta'u malee warri afaan Oromoo dubbattu nafxanyaan afaan Oromoo dubbattuun waggaa lama irraa bara 2018 gaafa qabsoo ilmaan Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin gara aangootti dhufan waadaa kijibaa uummata kanaaf seenuudhaan sobanii sossobanii dhiibbaa uummanni keenya irratti godhuun Jawaaris odoo mormuu odoo dubbiin sun hin liqimfaminiif akka galee qabsoo karaa nagaatti dabalamee ta'u ta'e jechuudha. Amras taanaan
waanuma kanaan dura baroota 1974 keessa baroota 1991 keessa uummata Oromoo irratti godhameetu yaalame jechuudha. Haa ta'u malee Oromoon yeroo ammaa kanatti qaroomina qaba. Gaafas Oromoon hin baranne, Oromoon faca'aadha, tokkummaan hin jiru. Yeroo ammaatitti garuu Oromoon anaa Ameerikaa irra jiruu fi Oromoon biyya Oromiyaa baadiyyaa fagoo keessa jiru ilaalcha siyaasaatiin waan hundaan wal qixxee jira. Waan inni isaanitti himuun qabu isaantu achinatti asima malee bilchina siyaasaatis yoo ta'e jechuudha. Dhaloonni Oromoo haadholiin keenya hundi bilchina akkasii qaban jechuudha. Kanaaf Jawaar cubbuu hin qabne fuudhanii mana hidhaa kaayuun bu'aan isaan buufatanis hin turre. Hacaaluu Hundeessaa goota ija barbadaa kan uummanni Oromoo akka ija fiitti duratti ilaalu ajjeesan. Ajjeechisiisan. Isaanumaat ajjeessee siyaasaaf ajjeessanii setaappii siyaasaa kan Jawaar fa'aa, kan Baqqee fa'aa, kan Hamzaa Booranaa fa'aa hayyoota Oromoo fi akkasumas immoo hooggantoota dhaabota siyaasaa Oromoo mana hidhatti guuruudhaaf kan godhaniin setaappiidhaaf jechuudha hacee ajjeesan jechuudha. Ajjeesan yoo bu'aan isaan buufatan maali? Humaan jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhatte aduu hacee ajjeesan Jawaar fa'aa hidhamtoota hedduu mana hidhatti guuran. Hooggantoota siyaasaa adda addaa mana hidhatti guuran. Ganamtaa isaatitti Oromoo hedduu fixan. Oromoota hamma ammaatitti eega Hacaaluun ajjeefame irraa hanga har'aatitti yoo lakkoofte Oromoota 500 ol ajjeefame. Torbanootuma lamaan dabran Awwadaayii fi Harargee qofatti namoota 180tu ajjeefame. Haa ta'u ajjechaa kanarraa dhumaatii ilmaan Oromoo kanarraa gudeeddarraa hidhuurraa bu'aan isaan buufatan tokkollee hin jiru. Akka yaada isaaniitti Oromoo akka bara 1974tti gad deebisuuf niyyatanii turan. Haa ta'u malee akkasuma hin taane Oromoon yeroo ammaa qarooma qaba. Waan hedduu luus godhu jiran, waan hedduu dhabu jiran, Oromoo achi dhiiban, Oromoo achi hidhan, Oromoo achi ajjeesan, Oromoo achi dhiiga danfisanii Oromoonni biyya keessaa fi biyya alaa ittumaa cittanii akka falmatan godhe. Falmaan nuti biyya alaatii fi biyya keessaatiin wal ta'iidhaan goonu immoo dhaabbileen idil addunyaatiif mootummoonni addunyaa kan namicha kana gaafa inni Nobel Peace Prize badhaafamurraa ka'ee amanan akka inni amantaa isaa dhaban akka inni isaanitti hijibe hubatan jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo qofatti miti kan inni hijibe. Namni kun abbaa isaa qofa ganee hin ajjeefne. Abiyyi Ahmad abbaa isaa yookaan guddisaa isaa Ahmad Ali waan seenaa isaa beekuuf ajjeese. Hooggantoota adda addaa, jeneraalota waraanaa, injiinara biyyaa kan hidha Abbaayyaa hidhu namoota bebbeekamoo hedduu fixe namni kun. Uummata Itoophiyaatti, uummata Oromootti hijibaan umrii isaa dheereffachuudhaan waan kana hunda godhe. Siyaasa isaa akka ifii barbaadutti deemsifachuuf waan kana hunda godhe. Ta'us garuu akkuma Itoophiyaatti hijibe, akkuma uummata Oromootti hijibe, warra addunyaattis hijibe, faranjittis hijibe. Faranjiin immoo waan tokko lamaan qabattee lafa sii keessa bira dabruu hin jirtu. Ati uummata Itoophiyaatti akkuma hijibde nuttis hijibde jechuudhaan ambaasadoroonni biyyoota alaa dubbii isaa fudhachuu didan jechuudha. Amma guyyuma muraasa kana yoo ilaalte torban dabre keessa maallaqa guddaatu irraa murame jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa irraa booda waan kanarratti bal'inaan ni haasofna ta'a. Mootummaa Itoophiyaa irraa walumaa galatti khasaaraa guddaatu gahe. Khasaaraan diinagdee galiin biyya alaa karaa dippiloomaasii argatu akkuma jirutti akka irraa citu ta'e jechuudha. Nuti biyya alaa kanatti hiree arganneen waan dandeenyu hundaan mootummaa kana xiqqeessuu salphisuu itti fufne jechaadha. Halkanii guyyaa akkuma namuu argu hiriira baanee karaa dippiloomaasii seenatorota keenya dubbisuudhaan waan dandeenyu hundu godhaa jira. Uummanni keenya immoo biyya keessatti hiriiraan karaa itti cufuudhaan diinagdee mudhii kunne jechaadha. Khasaaraan mootummaa kana argeesse lakkoofsan qabdu meebi booda yeroo qabatte bal'inaan ni haasofna ta'a. Cubbuun Jawaar irratti deemtu milkaa'uu fi dinnaan ajjeechaan hidhaan uummata Oromoo irratti gahu waan tokko milkii dhabnaan Jawaar irratti maggaarrajaa duubaan ragaa sobaa diraamaadhaan hojjetamee akkuma Xilaayee Yaamii fa'aa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan jettee jaartiin sun kijibaa si achi oofaa turte san ammas ragaa maggaarrajaa duubaa katakkaa yaalameen beekne Jawaar irratti dhageessisaa turan jechuudha. Dhageessisan yoo Jawaar odoo akka isaan amma odeessan kana hidhaanu yookaan immoo waan hin taaneef kan kajeelan ta'e ummata Oromoo abdatee biyyatti gale rabbiif ummata Oromoo abdatee biyyatti gale waan ta'eef ni baha. Ifa jechuudha bahuun isaa Jawaar cubbuu takkallee hin qabu isaanuu ni amanan. By the way Jawaar ragaan ammaan qabu tokko qulqulleessuudhaaf haga ammaatti deemaa jiru tokko har'a dhagee jechuudha. CIA'n biyya kana biyya Ameerikaan jiru kana Lammaa Magarsaa yeroo lama akka dubbisan mootummaan Abiy fail godhee jira. Already namichi tortoree jira. Mormaa gadiin tortoree dhubbuqee jira. Waa tokko namni isa amanus hin jiru, namni
biyyi sun hoggana kan qabne ifa keessattuu waggaa barana biyyi sun hoggansa malee jirti biyyuma itti finxaaliyyiin hidhattee biyya saamtu ajjeeftu akka barbaadde gootu mootummaan Abiyyi ajjeechaan inni dubartoota irratti gudeeddaan inni miidhaan akka malee kun eenyumallee namoota dhaabbilee mirga namummaaf falmanii fi qaamota adda addaa kan biyyoota adda addaa akka malee dallansiisee namichi kun akka aangoo irraa bu'u waan barbaadaniif jecha Lammaa Magarsaa yeroo lama dubbisanii Lammaan gara Prime Ministeriitti akka deebi'u yoo akka ta'u fi Jawar Prime Ministeerii akka ta'u biyyi sun nagaa akka qabaattuuf Jawar muummee ministeeraa akka ta'uu fi Lammaan muummee ministeeraa akka ta'utti isaan lamaan keessaa namni tokko muummee ministeeraa ta'uu akka qabu irratti wal mari'aarra akka jiran hin dhageenye. Lammaa warra yeroo lama dubbisanii jiranii isaan kan yaadan Lammaa aangoo akka ta'u barbaadu warri biyya alaa kun jechuudha warri Ameerikaa kun jechuudha. Uummanni Oromoo immoo nuti ammallee taanaan akka kiyyatti Jawaruma barbaadna malee Lammaalleen already fail godhee jira. Gaafa silaa waan godhuu qabu hin goone jechaadha. Kanaaf waan akkanaa hundatu jira. Jawar odoo hidhaa isaan oofan manni murtii kan gaarasu waan fedhe jeenillee Jawar aduu boru ganama qabsoo uummanni Oromoo qabsoo nuti goonuun deeggarsa rabbii keenyaatiin ni baha jechuudha. Kun waa tokko shakkii tokkollee hin qabu. Ofitti amanamummaa guutuu qabna jechuudha. Jawar hidhaanii baha hidhamtoonni siyaasaa hunduu ni bahanii mootummaan Itoophiyaa sun ni kuftii miti daaraa taati jechuudha. Mee gamanuma ammas gaafumaan haasoo kee kanarratti gaafii akkasii qaba. Mee kaleessa Dajanee Xaafaa keewwata 238 himatanii namni kun umrii guutuu haa hidhamu yookaan haa ajjeefamu waan jedhamu jira. Kana Jawaar faarratti yookaan Baqqalaa faarratti apply godhanii waan jedhamu shakkiinis ni jirti. Mee dubbiin tun hangam takka dhugaadha mee kamiin ilaaltan? Hanga ammaatti keeyyata saniin Jawaar faa himatu hin dhageenye. Dajaneedhas yoo taate cubbuudha waan akkanaatiin nama nagayaa tokko waan akkanaatiin himatuun cubbuudha. Cubbuun rabbilleen laftilleen ilmi namalleen hin jaalan. Cubbuu akkanaatiin silaafuu warri nafxanyaa ka barbaadan Jawarii miti eenyumallee hidhamtoonni siyaasaa qofaa miti qeerroon biyya keessa dubartiin Oromoo humaa hin balleessine namumti Oromoo nagayaatu akka ajjeefuun barbaadan isaan. Gimbaaruun baloo warra jiru mataarra dhahii facaasii ajjeesi warra jiru ajjeesaatis jiran waan qabatamaan arginu jecha. Jawar hayyuu ilma Oromootii miti beekaa Oromoon jaarraa kana keessatti oomishattee qabduu miti. Dajanee Xaafaatii miti Baqqalaa Garbaatii miti namumti Oromoo tokko akka lubbuun jiraatu hin barbaadan. Akka ati jette keeyyata saniin Jawarii fi Baqqalaa Hamzaa Booranaa fa'aa Lammii Beenyaa fa'aa himachuun isaanii ni mala. Garuu haga ammaatitti hin dhageenye malee jechaadha. Dajanee Xaafaatis yoo ta'e yakka hin qabu yakka isaan hin malu kun akkuma baroota kanaan dura qabsoo Oromootiin Dajanee Baqqalaa Garbaa hidhaarraa bahan ammas ni bahan. Manni murtii sun akkuma Baqqalaa Garbaa kaleessa mana murtii fuulduratti dubbate maammila isaaf waggoota 8 dabran asitti deddeebi'aa ture jechuudha. Manni murtii kun anaaf maammila dhugaadha. Oromoodhaaf manni murtii sun mana jireenyaa ta'ee jira already. Paarkii itti jiraatan paarkii Oromoon itti walga'ee itti jiraatu ta'ee jira. Kana waan ta'eef Dajanee irratti waan maalillee odoo murteessanii waan hagas maran gaddiisu hin qabnu. Maaliif already gaddinee gadda keenya injifannee boohichaan odoon taane qabsoodhaan biyya san kuffisuudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Kutannee halkanii guyyaa carraaqaa jirra. Oromoon biyya keessaaf biyya alaan mootummaa kana daameej godhuun keenya ifa jechaadha. Mootummaan Oromoon hin fudhanne jaarraa kana keessatti hin bultu. Taasumallee waan gonkuman eegamne. Abiyyi Ahmad yoo aangoo irraa bu'ellee namni kanarra garaa jabaatu ni dhufa jennee hin yaadnu yoo dhufellee hin milkaa'u kun ifuma jechaadha. Akkuma yaada kiyyatti dabaluudhaaf wayyaaneen marsaa nu bulchaa jiran marsaa nu cabsaa jiran marsaa nu nyaataa jiran nafxanyaa waggaa 100 nu bulchitee dabartee warra wayyaanenitti kennite waggaa 27 gaafa wayyaaneen nafxanyaan nu bulchaa turtillee Goobana Daceefaatu nafxanyoota wajjin nu ajjeesaa nu fixaa bahe gaafa wayyaanetti dabarrullee wayyaanee wajjin kan nu fixaa ture nafxanyaa yookaan ilmaan Goobana Dacee kanaatu nu fixaa bahe. Amma immoo ilmaan Goobana Dacee goobanoonni kun ifumaafuu nafxanyaa ta'uudhaan afaan Oromoo baratanii aangoo siyaasaa gaafa argatan maandeeta ajjeesuu daranumaa argatan.
isatti fayyadamuudhaan ilmaan keenya fixaa jiran. Kun immoo Oromoon akka dammaqu godhe. Wayyaaneen nu fixaa ture jechaa turre waggoota 27 wayyaanee jechaa ture. Bara 2016 fi 2018 gaafa qabsoo finiinsaa turre daawwan wayyaanee jechaa turre. Isaan ollaa keenyatti dhiifne. Isaan santu nu nyaataa ture. Isaanumaan nu fixaa ture. Kaleessaaf dheengaddaa wadaa'itti nama keenya fixaa ture. Naftanyaan Baahirdaar irraa dhufteeti miti. Achuma warra nu keessa jiru. Namni keenya amma qaroomee jira. Kana booda eenyulleen hin amanamu. Oromoon nama isaaf ta'u warra amma qabnu hayyoota amma qabnu kan ceessuu danda'an kan akka Jawaar Mohammad warra hidhaa guute kana qofaa miti dhaloota fuulduraatiifuu sabboonaa fi ollatti guddifate ka eenyummaa isaa beeku ka jalqabarraa qabee qarooma qabu ka sabboonummaa qabu ka ofitti amanummaa qabu guddifachaa deemuu qaba. Sirna gadaatti deebinee bifa sirna gadaa saniin waggaa 8 jalqabne ilma boru nu bulchu boru aangoo fudhatu Oromoon qopheessaa deemuu qaba jala jechaadha. Bifa kanaan aangootti kan hin malee kara deemtuu hunda akka abiyyi arruma barree arra aangootti wanni ol baafnu takka illee hin jiraattu jechaadha. Gaafii kan kee golabuudhaaf eenyulleen haa dhufu manni murtiitis haa ta'u waan fedhan yoo hayyoota keenyatti murteessan hoggansa keenyatti murteessan wanni Oromoo cabsaniin yookaan immoo wanni biyyattii tasgabbeessanii gara fuulduratti deeman takka illee hin jirtu Itoophiyaa santu diigama malee jechaadha. Itoophiyaan diigamtee sirni isii diigame Oromoon if dandeessee akka Eertiraa fottoyitee jiraachuudhaaf teessi yoo biyyattiin tun nagaa ofii isiitiif jettee karaa marii karaa nagaa akka Jawaarfaa dhiyeessan karaa yaada ofii karaa nagaatiin ibsachuu filannoo qofaan mo'achuu akka Baqqalaa Garbaa fa'aa dhiyeessanitti kan hin bulle taate hin jiraatu jechuudha. Lamuu qawweedhaan nama cabsaa humnaan atiitu anatu sii beeka jedhanii cunqursaa mataa gannu qabaa jiraachuun tasallee waan hin danda'an. Finxaalayyiin nafxanyaa odoo bifuma kanaan Eertiraa fottoysite. Oduma akkana jibbitu oduma akkuma Oromoo kanatti jibbitee ofirraa fageessitu Eertiraa ofirraa fottoysite. Biyya Itoophiyaa irraa fottoysite. Amma Tigraayin fottoysaa jirti already. Tigraay filannoo amma torbee tokko booda godhattu booda hiree fi murteeffatti. Yoo barbaadde Itoophiyaa wajjin jiraatti yoo barbaadde ni fottoyi. Kanaafuu Tigraay akka fottoyitu haa godhaa jiru ammallee finxaalayyii Amaaraatti nafxanyoota. Borullee Oromoon akka fottoyitu biyyattii Itoophiyaa sun akka diigamtu haa godhu finxaalayyii nafxanyaati jechuudha. Nafxanyaan biyya Itoophiyaa jaartee hin beektu ni diigdi malee jechuudha. Biyyi Itoophiyaadhaa kan ijaarame Oromoodhaan ijaarame. Warri nafxanyaa galtuudha. Galtuun diqaalaan Arabarraa nutti galteetu biyya Oromiyaadhaa biyyoota Itoophiyaadhaa kana fudhatee achitti wal hortee diqaalaan magaalaa teenya keessatti bal'attee nu ajjeesuudhaan mataa nutti taatee akkasitti biyya tana jeeqaa jirti. Biyyi tun garuu akkaataa bifa amma deemaa jirtu kanaan ilmaan Oromootis ta'e sabaaf sablammoota Itoophiyaadhaa ajjeesaa ittiin fuftu. Kun za'iindi dhuma isaati. Dhume kun kana booda paartii dhumaarra jirra jechaadha. Ammas gaafii takkaan siif qaba. Taakkala Uumaa hidhuudhaa fi Shimallis Abdiisaatis aangoo irraa akka ka'u nafxanyaan irratti duulaa jiran. Mee tanoo akkamitti ibsitamee waa'ee kanaati? Warri kun beektaa warri akka Shimallis warri akka Taakkalaa baay'ee Taakkalee bara gaafa mormii maaster pilaanii isa barree gaafa san gaafii Oromoo kaasuudhaan isa barree OPDO keessaa warri yeroo duraatiif sagalee Oromoodhaa dhageesse isa jechuu dandeessa. Haa ta'u malee ejjennoo dhabuudhaan shulluqaa wal jala shulluqxee faayidaa dhuunfaatiif garaadhaaf bitamuudhaan qabeenya dhuunfaa horachuudhaaf ergamtummatti deebite. Shimallisis ta'e Taakkalaa fi Shimallis gaafa Jawaarfaan biyyatti galan hagam takka akka Jawaaritti dhiyaatanii manni Jawaar appointmentiidhaan seenanii bar mana Jawaar eenyullee ijoolleen bira turte amma nuuf himan appointmentiidhaan qaxaroodhaan mana Jawaartii deddeebi'aa turan. Taakkalaanis Shimallisis Abiyyi qofaatti hin dhufin malee lammaa dabalatee hogganoonni Itoophiyaa bulchine jan akka pirezidaantii Sumaaleelleen qaxaroodhaan mana Jawaartii deddeebi'aa turan gorsa irraa fudhachuudhaaf. Mucaan hayyuu waan ta'eef. Eega waan barbaadan argatanii booda maanoo tuyisiise namichi. Nafxanyoonni maanoo tuyisiifte. Maanoon tuyisiifte maal? Finfinnee keessatti manneen kondominiyeemii kana kan shara ture eenyu? Shimallisiif Taakkalee. Warri
warri laal Abdul Qawiin akka yamman kajaan sun garte Abdul maallaqa guddaa biyyattii tana dhiiga dhaabaa jiru abbaa duulaatii fi Biraanuu wanni fa'a warra abbaa langaa duraanii ka ture jechuudha addi xilaayeen odoo dhufin dur Biraanuu naggaa fuudhee bara ambaasaaddara godhe ambaasaaddara Jibuutiitti ta'e bara Biraanuu wanni dha san Biraanuudha anyway Biraanuu sani isaa fi ammallee kaa'insaa hogganu kana warri biyya kana dhiiga dhaabee qabeenya namaa fixee wayyaanee caalaa biyya Oromiyaatis ta'e biyya Itoophiyaadhaa saamee goggoyse isaan kan warri kun akka nama sareedhaaf foon darbutti Shimallisii fi Taakkalaadhaaf waa darban wanni isaan darban maal kondineemii Finfinnee keessa jirtu taanii fi fudhadha taanii fi sharasharadhaa gurguradha taan ammoo nama fi beektaniin bitadha nama siyaasa keessan isinii oofuun bitadha jedhanii lafuma Oromoodhaa qabeenyuma Oromoodhaa faffacaasanii itti kennan jarri taan gurgurataniit taan nama fiiti hiraniit nama bitatanii wano artistoota akka Caalaa Bultumee fa'aa akka achi biyya keessa jirtu kana manneen kennanii fi akka isaan Oromoo irratti dubbatan godhanii nama jajjabaa hunda bitanii fixanii Dr. Tanakaa fa'aadhamu namni bitamini jira namni hundi manaa fi lafaan bitamee dhume nama isaanii dubbatu bitatanii fixanii ifi immoo Kanaadaa fi Ameerikaa kana mana bitatanii afaan kamiin dubbatarree wanni dubbatanii jirtu akkaataa isaan itti waa argatan dura harka diriirsaniif eega harka diriirsaniif maanoo tuqanii booda lafaan qotaa turan Taakkalaan ganamuu lafaa ka'ee wanni Addis Ababa baay'ee indeeta darshilleenya Addis Ababa baay'ee ja'aa iyyuu waan biraatiif miti waan nyaata san akkanarratti hin qabneef akkana ta'a sigalee beera isaanii beera Amaaraa nafxanyaa tanata magaalaa Finfinnee keessa barandarra galtu siboom fuudhee lafa Oromoo kennee fi mana irratti jaaree mana diigee harka fiite ilmaan isaanii kararraa guuree huccuu itti uwwisee haga bulchaa ture kana waggoota lamaan kana akkanatti qananiisaa jiraataa ture jecha amma inni warruma gaafa san inni qananiisetu warri Zeemaatii fi baay'ee Zeemaa fi Biltsiginnaan saantimii bifa lamaati roga lama saantimni tokko gara kanaaf gara kana gartaa miti Biltsiginnaan akkas wanni Biltsiginnaa fi Zeemaan jechuu kiyya Biltsiginnaan ajandaa Zeemaatiin bulti ideoloojiin fi ideoloojii Zeemaati unitarii kana warri hafarsu warri deemuun Zeema isaanumarraa dhaalta kanaafuu jarri tokko waa tokkollee garaagarummaa hin qaban gaafa Taakkaleen akkasitti maanoo tuqu Shimallis akkasitti maanoo tuqaa ture warri lafallee ofillee fudhataa ture akka isaan fudhatanillee haala mijeessaa fi ture Zeemuma fa'a maal Finfinnee qofa Adaamaa fi Bishooftutti bakka adda addaatti Biraanuu Naggaafaan lafaa miti qabeenya fedhan qaban waan argan lafee duguganii fixanii jiran jechaadha lafa Oromiyaadha lafa Oromoodha irraa buqqisanii jechaadha amma wanni isaan geema kana taphataniif waa lamaaf tokko Oromoon waan Abiyyi irratti kaatee mootummaa kana kuffisuuf deemtu ajandaa darbachuu barbaadaniiti at least wanniidhaaf Taakkaleedhaaf namni ni dubbataa jechuuf maaliif waggoota lamaan dabran kan hoggaa sareen itti duttu nutu irraa hayyisaa ture Taakkala irraa namni kun Oromoodha waan nu oolee qaba oolmaa nu biraa qaba gaafa maaster pilaana jenne irraa lolla jechaa Taakkaleetti nama dubbatu hin hayyamnu ture booda garuu dubbiin ifa bahaa deemte malee jechaa dubbiin ifa bahaa deemte gaafa Jawaarfaan hidhaman jibba isaan miidiyaa hawaasaa kanatti dubbatan reediyoo TV isaaniitiin dubbatan waliin agarre jechaa Hacaaluu ajjeefame Caalaa waa tokko dhiigni